What's up? Hoda la teo. Siar gajira umani. Siar gajira. Hoda la teo. Siar gajira umani. What's up? What's up? What's up? Hoda la teo. Siar gajira umani. What's up? Fayyana qabdu yoo yaaba rabiya nageenya si badhaadha nagaan kiyya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha arra miidiyaalee Oromoo yookaan argitee sabquunnamtii Oromoon qabu ilaalchisee Dr. Lateon xiinxala isaa lafa kaa'a baga nagaan dhuftan jecha tokkoffaa miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa jiranii marti isaanii kan mootummoota adda addaati. Mootummootaanis ta'ee garee jaarmiyaatiinis ta'ee nuuf kenname isan ilaalchiseen waan tokko tokko lafa kaa'a kan Oromoo ittan deebi'a hunda isaayyuu wal duraa duubaan isinii dhiyeessa. Tokkoffaa miidiyaan Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa miidiyaa TV Oromiyaa kan adaamaa jiru eessaan gaariidhaa eessaan hamaadhaa isa jedhu argitee ilaaluudhaaf miidiyaan argitee mootummaa ijoollee Tigraayin mootummaa nuu kenname argitee sagalee uummataa ni ukkaamsa. Garuu gareen qabu Oromoo godinaan hin foo'u kutaan hin foo'u. Kanatti taankiyuu jennaan garuu sagaleen uummataa darbaa hin jiru. Sagaleen uummataa dhagahamuu qaba. Kanaaf kanarratti argitee miidiyaan tokko ofuma argitee akeekaaf kaayyoo yaade ibsuudhuma qofaaf dhaabbachuu qofa utuu hin ta'in sagalee uummataa mirga biyyi sun namaa kenne jalatti hundaanii sagalee uummataa haga danda'ametti mul'isuuf carraaquun gaariidha isa jedhuun qaba. Kabiraati mootummaa Eertiraatiinis nuu kennameera hedduu galatoomaa jennaan gaaddisa dhugaa inninis rakkoo uummataa ni dabarsaa odeeffannoo ni dhiyeessaa garuu walaba miti. Miidiyaan biraan ammas reediyoo afaan Oromoo Ameerikaarraa darbu miidiyaa walabaa sagalee uummataa haga dandeettisaatti seera Ameerikaa tiksee eegee ni dabarsa hedduu galatoomaa jennaan. Kabiraa miidiyaa Isaat Afaan Oromooti. Isaat Afaan Oromoon jaarmiyaa argitee gimboo sabaatti yookaan jaarmiyaa Abashaatiin aanuu kennamu malee argitee akeekaa fi kaayyoodhuma mootummaa sanaa yookaan paartii sanaa tiksa waan ta'eef garee qabaa jenna. Kabraa miidiyaa hawaasaa miidiyaan hawaasaa televizyiinni Torontooti. Kan duraa televizyiinni Torontoo haga danda'etti naannoo adda addaa hin dhaqu.
maaliif achuma naannuma tokko qofa gangalata waan ta'eef guddinas dhabee achuma ta'a jechuun bakkuma jirtu dhaabbadhu garuu qulqulluudha walaaba silaa tunkaan kabraa miidiyaan dhiyoo kana ijaarames jira miidiyaan OMN haga kanaan duratti qeeqaa itti dhiyaate fudhatee haga tokko adeemsa isaa qajeelfataa jira an kana argaan jira kanaaf galatoomaa itti fufaa daranuu naannoon adda addaa sagaleen isaa akka dhaga'amu gochuudhaaf bakka hundaa namni itti seenuu qaba isa jedhuun qaba kabiraati kabraa ONN inni lakki bismillaahi fi alhamdulillaahi tokkuma inni argitee guddachuudhaaf hin taa'u bakkuma jalqabetti waan hafu fakkaata walumaa gala garee qabatee deemaa inninis nama walabummaadhaan nama harkisuudhaafis fedhiin qabu gareetti hundaa jechuun jaarmiyaan ijaaramee jaarmiyaan xumurama jechuudha hedduu galatooma kabraa miidiyaaleen xixiqqaan jiran miidiyaan amma yoonaatti akka gaariitti dedeemu kan sagalee qabsaa'otaa gadi baasee dhageessisu qaanqeeshoon kan Habtaamuu Lamuutiin geggeeffamu hedduu bareedaadha jabaadhu jennaan naannoo hundaayyuu beektotaa fi hayyoota dhiyeessanii gaggaafachuun itti haafufu jabaadhuun jedhaan maaliif jara keenya har'a miidiyaan irratti namoota kaleessa qabsoo kanaaf dadhaban hojjetan furguggatanii darbuun argitee qabsaa'ota amma siichi ijaarrataniif illee warri dhaabata'uuf deemullee yoo qabsaa'ota argitee duraanii xiqqeessita ta'e qabsaa'oti ati ijaarrachuudhaaf si faana hiriiru tasuman jiru maaliif ilaal mammaasa kana yeroo hundaan mammaaqa niitii isii dhuftuuf jecha isii deemtu IBC yookaan maleesiin himinii jedha Oromoon IBC yookaan maleesiin himinii jedha duri yeroo niitii hiittu malee himta ammoo malee sana yookaan kophaa nyaatti jetta yoo kanan himinii kun dandeessu kanaaf nadheen niitii isii dhuftuuf jecha isii deemtu IBC himinii maaliif bor isiin dhuftullee maal jettee sitti dhufti atoon IB nadheeni gadi baatee haasofta addabaabaayii irratti yookaan manguddoo irratti yookaan jaarsa gosaa irratti IB niitii dhuftuu haasofta waan ta'eef niitii deemtuu haasofta waan ta'eef haaraan sitti dhuftuu jechuudha haaraan akkamitti sitti dhufti bor salphina kiyyaa alatti baasaa jetti kanaaf egaa waraana argitee isa kaleessa dadhabe qoratanii gadi baasuun isa bor dadhabuuf hamilee ta'a isa suuraa hin qabneef akka suuraa dhiifatu ta'a isa argitee hamilee hin qabneef hamilee ta'a yoo ati arrabsita ta'e aariidhaaf qabsaa'ota kaleessa dadhabanii bu'aa bayii karaa dheeraa qaxxaamuranii dhufan yoo arrabsita ta'e yooma waraana ijaarrachuudhaaf deemtuyyuu akkamitti ijaarama namni sitti ati namni isa kaleessa hojjate isa kaleessa dadhabe isa kaleessa dhiiga cobse isa kaleessa bu'aa bayii qaxxaamure yoo salphiftu
akkamitti namni bu'aa bayii si wajjin qaxxaamuruuf si wajjin qabsootti cichuudhaaf akkamitti si wajjin waadaa seena atoo nama salphiftaa salphinni anaaf kenname bor isa kaa'otti dhufuuf ta'a jechuudha. Laazimaadha. Har'a gadi baatee namni jaarmiyaa miidiyaan jaarmiyaa yoo nama xiqqeessu bor jaarmiyaan kakkeetti eenyu hiriira? Wabiin isaa maali? Wabiin isaa maali? Kana ilaalanii nulaan warri jaarmiyootii adda addaa kana ilaalanii nulaan ilaalle tasumayyuu ilaalle argaas hin jiran fagootti ilaaluun danda'anga jechuun haga argitee haga addareettiitti harkisanii yoo yaadan akkana fagoo yaaduu waan hin dandeenye. Kana walumaa gala qabsoo tokko keessatti qabsaa'ota utubuuf qabsoo argitee sanatti siichi nama hirmaachisuuf qabsoo bilisummaa Oromootti akka namni bilisummaa Oromootiif hiriiru taasisuuf isa qabsoo kanarratti naaffate hadhaadhiyyuu isa qabsoo kanarratti beela baasuu isa qabsoo kanarratti daara baasuu isa seenaa qabu seenaa isaa argitee himuufi yoo badii qabaate illee harkarra qabuudha. Yoo kana namni si faana hiriirare bor anis akkasin faarfama jedhee bor anis akkas maqaannaa kennama jedhee bor akkas ilmoon kiyya tajaajilamti jedhee yoo ilmeensaa achi buutee dhabamti taate yoo ilmeensaa haadhaadhiyyan arganne taate yoo ilmeensaa wallaansan arganne taate maal jechuudhaaf si faana hiriira? Mootummaadhuma argitee garboonfataa wajjin yoo hiriire isa filata jechuudha. Maaliif? Salphina kan sirraa eegamu badhaasisaa dhumarratti salphina xiqqeenya. Kanaaf jecha walumaa gala qabsaa'ota akkasii funaananii dhiyeessuun Habtaamuu Lamuu itti jiru hedduu galatoomii jennaan. Egaa walumaa gala miidiyaaleen adda addaa akka barbaadettaa dhiyeessu kan odaatis kan ONNs ka jaarmiyaa waan ta'eef waan irraa guddoo komannu hin qabnu. Ammaaf wanni miidiyaa ilaalchisee Dr. Lateewon ibsa kennu kanuma. Kaan ammoo kan OMN ammas irra deebi'ee daran bakka hanqate akka guuttan isinii fi dhaama daran walumaa gala kan TV Oromiyaa isa biyyaatiifis kanuman dhaama. Sagalee ummataa dhageessisa. Sagalee ummataa ifatti baasaa dhageessisa. Tunkan kaan walaba isin garee irraan qabdan gosa irraan qabdan dhugaatti argitee qabsoon amma opiidiyoon gootu kun karaa tokkoon karaa argitee gosummaadhaan gandummaadhaan intervuu naman godhan jarri walaba naannoo hunda walqixatti ilaalti. Karaa kanaan hedduu galatoomaa jennaa. Xiinxalaa egaa itti jabaadha. Kabiraaga warri argitee amma yoona kana soba jechuudhaaf waan ONN eega dhaabbatee dhiyeesse mee namanni intervuu godhe dhaqaa dhaggeeffadha. Ragaa achuma argachuu dandeessa bakka gabaabaadhumatti. Ragaan sin dhiyeessu. Achuma jala deemiitii tokkorraa qabii hordof waraabamee taa'aa jira. Kanaaf hin jedhe gaa walumaa gala kanarraa asumarrattan xumuraa hedduu galatoomaa kan dhumarratti kan koraati. Koraa Waashingiteen korri ammas tokko dhufaa jira. Walumaa gala jaarmiyaan hundinuu akka hirmaatetti
kanan nagaye wannan irraa gammachuu dhagaye koree argitee gargaarsaa ijaaran dhaaba gargaarsaa tanaaf galatoomaan jedhe ani gidduu kanayyuu argitee torban lama aga ji'a tokko kanan iyyaa ture kana ijaaruu keessaniif galatoomaan jedhe kanatti raayitii isinii kenneera. Tek raayit kabiraa kaanigaa waan qorannee adda baafanne hin qabnu. Wanni guddaan waanuma gaarii hojjetanii gadi ba'uu isaaniiti. Waan gaarii keessaa fudhachuudhaaf. Jaarmiyaan ammoo jaarmiyaan irraa hafan tokko qofa dhaabaa akkan dhagayetti dhaabaa lama qofa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kan shaneen hoogganamuu fi kan OPDOtuun hirmaatinii jedhanii akkamitti akka walitti wal fakkeessanii naa gabaasan hin beeku. Walumaa gala jarrinis qopheeffachuuf deemanii yoo dandeessan dhaqaa yoo irra caaltan yoo irra qaroominaan caaltan dhaqaa isimmoo jarris kan keessan irratti hin hirmaanne waan keessan irra haasa'uun qabu. Tasumayyuu tasu abbaan barbaade haa koratu abbaan barbaade haa dhiisu. Jaarmiyaa tokkollee hin hirmaatin abbaan barbaade afooshaan haa waammatu abbaan barbaade sagiliin haa waammatu abbaan barbaade buttaan haa waammatu. Ka barbaade hojii ta'iiku ka barbaade niikin. Waluma dura dhaabbachuu dhiisu amma booda. Amma wanni nama baasu kana malee hin jiru. Tokko ta'anii tasumayyuu hundinuu tasumayyuu furmaataan nu dhufanii ani kiyyaa hin argine kiyyaa hin argine hagan argitee hagan hawwii qabu eessa keessa OPDO keessaatti hagan hawwii argaa jiru jaarmiyaa Oromoo keessatti tasumayyuu argaa hin jiru duwwaadha. Kanaaf walumaa gala hawwii mirkeeffatanii argitee mootummaa sana karaa danda'ameen itti fayyadanii OPDO'n yoo gadi hin baan weelkaam jennaan kun kanuma har'aaf nagaatti na jiraadha. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni. Yarganya. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni.